Way good, way good. Maal jette Samiira? Paartii sadaffaadha jechuudha. Caaltuun qoqqobbii cimaa irratti fudhatuun, adabbii cimaa irratti fudhatuun Samiraa adabuun awwal marra masaanuu bara kanaa qoricha itti qottee jechuudha. Caaltuun maal jetteeyyuu qoricha itti godhee Paaster Fiqir immoo maal jette akkas Paaster Fiqir edaa akkanatti shamarroonni yeroo ammaa kana abbaa manaa jaartii qabu abbaa manaa namaa warroonni fudhataa jiran haala kanaan fudhatanii jechuudha. Akka keetii kana jechuudha. Kanaaf jaarsi jaartii ofii dhiisee of wallaalee jaartii lammata sanii wajji jiraata jechuudha. Yeroo ammaa kana jaartii ofii takalee ganama itti dabalame ilma irraa qabu. Namni silaa jaartiin ganamaa waan awwala isiirra jaalala barateef garaa nama nyaatti. Tama awwalaa sanii wajji jiraata malee amma osoo ta'an jaalatu lammata argee ta'an hin dhiisu jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu edaa akkanatti aamin jedhedha. Edaa isiin qoricha itti goote qoricha sanuu himuu hin barbaanne dullaan nama sadiin himsiisanii jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Salphina jechuudha. Maali yoo maammadoo lafa jiru jaalattan warri jaarsa namaa osoo akka inni jaartii qabu beeytan osoo akka inni bultii qabu beeytan jaarsa namaa warri fudhattanii qoricha itti godhu maaliif barbaachise? Namni sun qoricha itti godhaniif nama jaalata moo bultii akka inni isiin jiraata san anillee isa wajji jiraadhaa jedhanii giddiin bultii ijaaratanii bultii giddiin jiraachuun hin taati? Hin taatu. Kabajaan himi jennaan diddee nuti kabajamaan himsiisuu barbaanne yoo dura isiin immoo salphinaan himtee amma yookaan bishaan danfasitti jedhaniin yookaan torbee tokko yookaan ji'a tokko akkanatti sirra sihiinii as teessisna jedhaniin bishaan baaldin itti naqanii ganaa uleen akkana si goona jedhanii nama sadiin caaltu ati fayyaaletti turtee ganna dhiisii hin himu jettee akira dullaan himsiisanii jechuudha. Tola diddu giddiin didduu jechuudha. Akkasii dhiirri addunyaa kanarraa dhabamee osoo hin taane yeroo ammaa kana nama bultii ijaarate kanatti shamarran tokko jireenya osoo nama bultii qabu kanatti dabalame jettee irraatii ka giddii fudhattu siin jirti. Giddiin fudhattee bultii godhatti jechuudha. Bultiin sun amma isii birallee gammachuu hin qabu. Ta duraa birallee gammachuu hin qabu. Jiddumatti isiin akka isiititti gammaddee kana caalu qalbii isaa tasgabbeessitee jiraachuu fi gara mana caaltuu dhuftee caaltuu araarfachuu fi isii immoo wanni isii eegee waan biraati jechuudha. Paartii sadaffaa irratti giddiin himsiisanii jechuudha. Gaafa duraa paaspoortii bilbila isii gaafachiisanii caaltuun asitti garma jabaattee bishaan baaldiin obaaftee bishaan na obaasi jennaan bishaan baaldiin obaaftee akira bishaan danfaa sitti na jennaan himte jechuudha. Waan dura himu jettee kun gara nu xafa'ee nama sadiin xafa'anii giddiin himsiisanii jechuudha. Waan silaa hin himu maal fiddan jettee. Egaa hordoftoota kiyya salaamtaa isin gaafachuun daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kiyya jalatti argamtan welcome. Warroonni amantaa birallee ashama harka fuunee xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne kan alaa kan biyya keessaa kan hordoftan jalqabarraa gammaa maatii naa taatanii laayikii sheerii sabskiraaybii warri gootanii hordoftan hedduu tokko naaf galatoomaa naaf jiraadha. Warri duraa haga ammaa nafaan turtan ammas laayikii godhaa. Viidiyoon kee osoo tolee koomentii yaada keessan barreessaa. Viidiyoo kee illee sheerii isiniin jedha. Kan haaraa dhuftanillee ani haa dhufu baga nagaan dhuftan ahlan marhaban wa sahlan fiikum isiniin jedhe. Ani haa dhufu baga nagaan gama YouTube chaanala kiyya dhuftanii maamila YouTube chaanala kana ta'a. Viidiyoon kee yoo isin tole sabskiraayibii godhaa. Viidiyoon kiyya kan har'aa waa'ee Samiraa Caaltuu abbaa manaa isii jalaa fudhattee jechuudha. Sababii isa fudhatteef viidiyoo sadaffaa irratti giddiin dullaan himtee jechuudha. Jalqaba irratti hin diddee paaspoortiillee giddiin hin himtee
iccitii isii giddiin himte jechuudha. Hin himuu asuma haa ba'uu sin dhiisuu maal fiddaa maarree jettee inumaan dhaadattaa jettee caaltuun xiffiin gamanaan xiffiin kun gamanaan kun dullaan sin dhiisnu asiin immoo bishaan itti naqaa san didduu ganaa zayitii dafnee sin naqnaa sanillee didduu ganaa bishaan danfaa sitti naqnaa giddiin himi maal gooti maali wanni ati muktaarii goote muktaarii wanni si jaalateef maali jedhanii giddiin hin himu jettee giddiin torbee tokko kaja tokko si hiinaa bishaan danfaa sitti naqnaa dullaan si tumna jennaan giddii isii himte jechuudha. Yeroo ammaa kana mee namni akkamitti amana? Akkamii amana yeroo ammaa kana jechuudha isaanuu osoo abbaan manaa namaa fuudhee mee akkamii amana? Namni duriitii fi namni ammaa haga fedhe osoo ta'e tokkoo miti. Namni durii haama isaanummaa maanarra fuudhee hinaafu malee hisdii nama waanyuu qoricha nama godhuu nama dhamaasuu waa nama godhuu siirii nama godhuu kana akka ammaa kana hin baay'anne jechuudha. Maanarra fuudhee hinaaffaan aariin inuma jirti hinaafan osoo san taane hinaafan zamana durii zamana biyyootatu jirti jechuudha hinaaffan dubartiin abbaa mana ofiitti hinaafuun itti heerumtellee hinaafan duruu jira. Hinaaffan amma yeroo kennaa kun ka umrii wal gabaabsuu wal balleessuti jechuudha hinaaffaa normaala hinaaffaa jaalalaa osoo hin taane hinaaffaa waa balleessuu nama san balleessee ofii kiyyaa jiraadhaa akka waan jireenya gaarii jiraatu nama san balleessee ofii kiyya jiraadha yeroo ammaa hinaaffan yeroo ammaa kuni hinaaffan akkana immoo badaadha. Hinaaffan normaala akka duraanii san osoo ta'e namni jaalalaaf walii hinaafa malee waan biraa wal miidhuu qoricha walii godhuu wal dhamaasuu wal jaanjessuu kana akka amma babal'ate kanatti hin jiru. Amma osoo abbaan manaa namaa osoo haguma fedhe dubartii fedhe fuudhe wal amantiin mamaa taati jechuudha. Eenyumtuu wal amanee walitti hin dhiyaatu wal amanee walii wajjin hin jiraatu jechuudha. Maaliif sababaa nama badaa tokkootiif xannacha tokkochatu foon muluu ajeessaa jedhan sababaa nama badaa tokkootiif namni nama mara hin amanu jechuudha. Namni rabbii sodaatu parsantii 100 keessaa parsantii muraasa jechuudha. Namni namatti waa hamtuu yaadu namatti waan godhu jedhee yaadu akkasii maaliif namni osoo abbaan manaa namaa niitii birallee fuudhe wal amanuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf Samiraan akkanatti salphattee jechuudha. Akira himuun isiin oolle maa yoo dura himte osoo kana haga namara sin goone osoo dura himuu waan himuu siin oolle osoo dura himtee jedhaniini eega kun xafa'ee bishaan itti naqee kun dullaa itti fudhatee amma akira bishaan danfaa siif hinna jedhaniini dubbii himatte jechuudha. Mistira dhoysite achumaan caaltuun ati uffata naaf fiddee dhufte kan anatti illee qoricha godhuuf dhufte jettee uffata isillee kenniteefi jechuudha. Inumaan laalleeyyuu uffatuma isiitu iyyuu edaa isiin kanaaf caaltuu fi muktaariin gargar baastee odoo isaan wal jaalatan osoo isaan wajjin jiraatan jidduu isaanii seentee jiraattee jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko nama dhiba. Odda inni isii fuudhee amma hoggaa gayan fakkaata. Samiraa jechuudha. Edaa isiin kanaaf muktaariin qawuu gootee fudhattee jechuudha. Maali qorichi itti godhee paasta fiqiri moo maali fiqiri jette eessaa itti gootee akkamii itti goote jennaan himuu diddee waan barbaaddan hime yookaan caaltuun si fuudhaa waan jiru hunda himi jettee morma isii qabdee jechuudha. Lakkii caaltuu taa'i ani ansin dhiisu taa'i jettee inumaa amma sin dhaadattaa safara muktaarii gahime mee safara muktaarii gahi ammaan booda safara muktaarii gahime jedhaniini likkiitti himanii jechuudha. Safara muktaarii ammaan booda geette nafsee teetirraa bahii nafsee tantee dhabdaa jedhanii mastanqaqaa itti kennanii. Isiin amala ofii hin dhiiftu yoo asii achii gadhiisanii baate yookiin waan kana caalu fa'aa jijjiirti. Namni dura abbaa manaa namaa fuudhee qorichitti godhe ammallee mala hin dhabu jechuudha.
namni jireenya namaa hin barbaanne mala hin dhabu. Ammas maluma baafata. Akkasii ajaa'ibaa kan hojiin Saamiraan hojjattee jaarsaaf jaartii addaan baaftee jireenya ofii mi'eeffattee jaallattee jiraachuuf immoo haalli ishiitti saakka'uu dide caaltuun silaa itti mammaakte salphinni gaafa maraa badiin gaafa tokko salphinni gaafa mara badiin gaafa tokko jettee isiin itti mammaayite. Isiin akkuma siin dura wanni hundi naa milkaa jettee araaraaf dhufte dubbiin akka isiin araaraaf dhufte san osoo hin taane dubbiin faallaa ta'ee isii eege amma ani Muktaariin bilbilii dubbisi jedhaniini jennaan isa bilbilee dubbisuu dhiisiti ani safara isaatuun ga'u isumaan barbaadu qoricha itti godhe kanallee irraa hiikaa jette. Si maal irraa hiitti yookiin kasan caalocha deemtee itti taxiyyuu wallaahi rabbiin nama qoricha namatti godhu nama bultii namaa diigu rabbi namarraa haa qabu. Bultii namaa tana diiganiif qoricha namatti godhaniif gammadanii hin jiraatanii jechuu keessi namaa cinqamaa jiraata. Lammaffaa tokkoffaa rabbii ofii biraa zulmii guddaadha namni waan tokko nama godhee nama san of jaalachiisee jireenya rahaa jira abadan jireenya rahaa hin jiraatu namni sun cinqamaa jiraata jechuudha. Maaliif waan isaa hin taane tokko giddiin waan kana godhadhee jiraadhaan hin taatu. Yoo namni haala gaarii qabaatee naamusa gaarii qabaatee abbaan manaa kan fuudhin illee guute inuma namaa dhufa jechuudha. Garuu bultii nama tokkooti irratti bultii ijaarrachuun maaliif barbaachise jechuudha. Yeroo ammaa kana haga bultii dhiira lafa jiru soqanii hin heerumne dhiira bultii qabu heerumuu filataa jechuudha. Warri hin heerumin yeroo ammaa kana nama maraaf hin jenne nama akka Samiraa kana jechuudha. Ka bultii namaati ka jaarsa namaati itti dharra'u jechuudha. Maali yaakii Maammadoon hin fuudhin meeqan lafa jira. Maammadoon fuudhin san amala gaarii qabaattee naamusa gaarii qabaattee nana hin fuudha wanni hin fuuneef maaltu jira dhiirri dubartii amala gaarii qabdu dubartii naamusa qabdu dubartii adaba qabdu dubartii akka laaqa qabdu barbaada. Wanni nama fuuneef maali yoo namni naamusa qabaate akhlaaqa qabaate yoo namni nama waan gaarii ta'e maaliif hin fuune dhiirri hin fuudha. Kanaafuu bultii namaa dharra'anii bultii namaatti darrabanii heerumuun rahaa namaan kennitu. Isiin akka ofiitti rahaa argattee gammachuu argattee jiraachuu fi bultii namaati irratti qoricha gootee of jaalachiiftee jiraachuu fi garuu takkaa isii hin taane Muktaar Oddana Fuuriin wajjin gammannee caaltuu araaramnee isa wajji gammadee jiraachuu qaba. Yaadan na bira jira malee qalbiin na bira qaaman na bira jira malee qalbiin na bira hin jiru jettee kaatee ofumaa mana caaltuu itti dhayite jechuudha. Caaltuun qaatawaa isiitti dhiiftee ofii jiraataa jirti. Ofii isii deemtee mana isiitti dhayite jechuudha. Sadarkaa kana gaheestee waan mistira isii garaa yaafte jechuudha. Caaltuun akkasii bultii namaati irratti darbamuun akka Samiraa kana nama godha. Garuu caaltuun dura caaltuun fayyaaletti namni miidhamte fayyadu. Baga ofirraa qolatti. Amma osoo akkana godhanii giddiin gaafachuu baatanii waan goote kana hin himtu jechuudha. Kanaa giddiin dullaan xiffiin bishaan sitti naqnaa sin dhiifnu asitti ji'a tokko si hina jennaan himte malee hin himu jedhaa turte jechuudha. Haga bishaan baaldiin gizee meeqa itti naqan haga gizee meeqa isii xafa'an haga gizee meeqa isii hidhan hin himu jettee diddee jechuudha. Giddiin dullaan himte malee. Silaa osoo caaltuun araaramte isiin caaltutti illee waa gootee jireenya ofii kan kana caaluu gammaddee jiraachuu barbaadde garuu akkasiin yaaddee hin taane fi baga hojii kan kee baaftee jechuudha. Samira baga hojii kan kee baaftee nama jireenya namaa miidhee jireenya ofii gammadee jiraachuu barbaadu rabbi akka kee kana haa godhu. Akkasii hordoftoota kiyya baay'ee.